Ciqilee koloneeffattootaa hundeen sabarraa buqqisee dheebuu uummanni Oromoo bilisummaa walabummaa fi birmadummaaf qabu guutuuf jecha falmaa itti ba'aa Oromiyaa walabaaf taasifamaa jiruun WBOn zooniilee maratti tarkaanfii fudhachuun injifannoo boonsaa galmeessaa jira. Haaluma kanaan irree fi gaachanni uummata Oromoo WBOn zoonii kibbaa konyaa Gujii lixaa aanaa Malkaa Sooddaa ganda daayyaa daawwaa iddoo addaa gaara cirratteetti tarkaanfii tiksitootaa fi leellistoota impaayera Itoophiyaa irratti kaleessa fulbaana 29/2024 fudhateen waraana faashistii Abiy Ahmed irraa battalatti 9 yemmuu ajjeesu 13 ammoo madoo dandamii hin qabneen adabee jira. Dabalataanis godinichuma aanaa galaanaa ganda boorree jedhamutti guyyuma kaleessaa tarkaanfii bakka garaagaraatti humna waraana biltsiginnaa raayyaa ittisa biyyaa jedhee of yaamu irratti fudhatee loltoota isaanii 11 yemmuu ajjeesuu 7 ol madoon adabeera. Lolli hanga bilisummaa walabummaa fi birmadummaa Oromiyaatti itti fufa. Injifannoon afaan qawwee qofaan dhufa. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo. Abinoonni bilchiginnaa godilli tarargiyaana shan dhugu keessatti uummata nagaa saamu cimsanitti fufan jaaliiraan gameessaa waan qindeeffatu qabu. Qabeenya uummataa saamuudhaan dinagdee saba Oromoo quucarsuu kan barbaaduu fi haala suukanneessaatiin duula duguuggaa sanyii sabicharratti geggeessaa kan jiru murni nama nyaataan bilchiginnaa sababoota adda addaatiin hawaasa nagaa dararuu kan durii caalaa jabeessee itti fufeera. Haaluma kanaan kaabinoonni fi kaadiroonni PP lixa Harargee aanaa shanan dhuguu araddaa rahaa jedhamu keessatti lukkuu fi kanniisa bakka tokkotti horsiifna maqaa jedhuun nama tokko irraa qarshii 500 dirqamaan saamaa jiraachuu jiraattonni araddichaa himaniiru. Akka jiraattonni araddichaa himanitti lukkuu fi kanniisni bakka tokkotti horsiifamuun waan hin yaadamne ta'uu himuun murni aangoo harkaa qabu sababa sobaa garaagaraa maqaa dha'achuun uummata ofiifuu qaala'insa jireenyaatiin gidiraa argaa jiru dirqamsiisee saamuu fi naasu tokkollee hawaasa nagaaf dhabuu isaanii mul'isa jechuun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Godillicha garaana Lugalaan keessa sabboonaan Oromoo tokko lukkeelee bilchiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Jaalbuun addunyaa waan qindeeffatu qaba. Uummatni Oromoo gochaa badii bilchiginnaan ilmaan isaa irratti raawwachaa jiru nuffuun tarkaanfii ofirraa qolachuu bakkoota tokko tokkotti agarsiisaa jira. Waraana murna bilchiginnaan nagaa baafii gala kan dhabe hawaasichi namootni gochaa waraana faashistii PP kana ijibbaatan tarkaanfii fudhachuutti seenanii jiru. Haaluma kanaan godina lixa shaggar aanaa Hiluu Galaan ganda Wanjii keessatti fulbaana 27/2024 kaadrootaa fi milishoota murni bilchiginnaa maqaa caasaaraa deebisanii ijaaruu jedhuun bobbaatee uummata nagaa ajjeesuu fi hidhaan dararaa jirtu irratti sabboontonnii fi quuqamtootni Oromoo kan gochi bilchiginnaa kun ta'uu fi didee tarkaanfii fudhatanii lukkeelee diinaa du'aaf madoon adabanii jiraachuun ifoomeera. Dhumarratti sabboontonni kunneen akka jedhanitti gochoota suukanneessoo fi duguuggaa sanyii saba keenya irratti waraana faashistii PP raawwatamaa jiru kana dura dhaabbachuun saba keenya irraa qolachuu yeroo kamittuu qophiidha jechuun mana isaanii dhiisanii qabsoo hidhannoof of qopheessuu himaniiru. Godin Bashagaraana lumee waraanni faashistii PP konkolaachicha tokkorra reebichaa fi raawwachuun dhukkubaaf saaxiluun himame. Jaalachaalu roobaa bal'inni isaa akka ta'utti isiniif dhiyeessa. Ilma namaaf naasuu tokko kan hin qabne gara deemanitti namoota nagaa irratti harkataanii kaasaa kan oolan ergamtoonni bilchiginnaa golee Oromiyaa cufa magaalaaf baadiyyaa osoo hin jenne guyyaa guyyaan hawaasa nagaa hojii dhuunfaa isaanii hojjetanii jiraatan irratti miidhaa garaagaraa raawwachuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan godina Baashagar aanaa lumeetti loltoonni sirnichaa konkolaachisaa tokko irratti reebichaa fi hidhaa raawwachuun dhukkubaaf saaxilanii jiraachuu maddeen eeran. Magaalaa Mojootti torban darbe gaafa fulbaana 2024 konkolaachisaa maqaan isaa akka heeramu hin feene tokko konkolaataa Siinoo Tiraakii jedhamu kan konkolaachisu loltoonni bilchiginnaa dirqama nuuf jechuun wayita konkolaachisaan kun ani deemuu hin danda'u na dhukkubaa jira konkolaataan gosa rakkoo teeknikaa qaba deemuu hin danda'u jedhutti maaliif nu sobda jechuun reebicha hamaa erga irraan ga'anii booda gara mooraa waraanaa geessuun guyyaa 3 guutuu hidhanii dararaa turanii dhibee kaleef saaxiluun gadi lakkisan. Konkolaachisaan kun yeroo ammaa yaala fayyaa irra jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godin Bawallaggaana Jimmaar ijoolloltoonni murna gabroonfata PP hidhaaf gubaati manneen raawwachuun ibsame. Jaalmoo sabaa waan qindeeffatu qaba. Murni gabroonfataa impaayeratti kutaalee Oromiyaa cufa keessatti loltoota isaa bobbaasuun hawaasa nagaa akkuma fedhanitti ajjeesisuu, hiisisuu, saamsisuu, qeefii qabeenya isaa irraa buqqaasisuu cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan godina Baha Wallaggaa aanaa Jimmaa Arjootti loltoonni murna gabroonfataa PP hidhaa fi gubaatii manneenii raawwachuun ibsameera. Gaafa fulbaana 24/2024 aanaa Jimmaa Arjootti
Najjoo Gandameettaa jedhamu keessatti dubartii maqaan ishee Taarikee Daggafaa jedhamtu loltoonni Bilxiginnaa abbaa manaa keetu woboo keessa jira sababa jedhuun qe'ee fi mana jireenyaa guutummaan guututti ibidda itti qabsiisuun gubanii deemuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Kana malees ganda Hara Gabatoo jedhamu keessaa namoota hojii dhuunfaa isaanii irratti bobba'anii jiran kanneen maqaan isaanii Wanduu Tolaa, Xiiqii Tolaa, Geetawuun Haayiluu, Gammachuu Haayiluu, Dabalaa Naggasaa, Diingataa Naggasaa, Baacaa Naggasaa fi kanneen biroo hedduu badii tokko malee hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu maqaa jedhu itti maxxansuun hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu jiraattonni gandichaa himanii jiru. Akka jiraattonni himanitti namoonni kun kan qabaman gaafa fulbaana 21/2024 ta'uu himuun dabaloltoonni impaayiratti maqaa adda addaa ilmaan Oromootti maxxansuun yakkanii hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu dubbatu. Bilchiginnaan kora daammaa ta'aa tureen habiyyamati gaafatamtoota bilchiginna Oromiyaa yoo arrabsu Finfinnee waamamuu dhiifam gaafate jaala qaafan fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Oduun mana bilchiginnaa keessaa arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabe akka ibsutti pirezidaantiin bilchiginnaa Abiy Ahimad waltajjii hooggantoota paartii bilchiginnaa guutuu impaayirattiif leenjii humna mul'ataa jedhu kennamaa ture irratti raawwiin hojii bilchiginnaa Oromiyaa keessatti kan kufuuf ilaalcha waraana bilisummaa Oromoo waan qabdaniif jechuun jechoota gadi bu'an arrabse. Keessaayyuu gaafatamtoota paartii bilchiginnaa lixa Oromiyaan isin hin qullooftan jechuun bilchiginnaa lafa qabsiisuuf gufuu akka ta'anitti kaasee itti dhaadachaa ture. Kanaan wal qabate bulchaan godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa fi itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa osoo hojjennu nu arrabsaa jechuun aangoorraa nu kaasuuf akkas godhataa jedhanii yaadaa turuu barameera. Boodarra garuu bu'aa siyaasaa fakkaataa itti goyyomse sammuu isaanii naannessu tolfatee xumura waltajjii Adaamaan qondaaltota paartii badhaadhinaa Oromiyaa waajjira Finfinneetti waamuun arrabsoo isaaniin jedheen tokko tokkoon irra deemee dhiifama gaafachuun akka geggeesse barameera. Abiy Ahimad maaliif qondaaltota bilchiginnaa Oromiyaa bakka gaafatamtoonni bilchiginnaa sabaa fi sablammootaa jiranitti arrabsee boodarraa qofaatti dhiifama gaafate jennee gaaffii nama odeessa kana nuuf qoodee gaafanneen Abiy bilchiginnaa Amaaraa biratti nama Itoophiyaa jabaa fi garee yookaan ilaalcha sabaa hin qabne ta'ee mul'achuuf akkatee himan. Lolli cimaan naannoo Amaaraa keessatti deemaa jira. Waggoota lamaan kana uummatni Amaaraa Abiy nu gane jedhanii waan yaadaniif qondaaltonni sun olaantummaa qorqalbii fudhatanii naannoo isaaniitti galuun faanoo irratti duulaa akka jabeessaniif akkasumas amanamummaa saboota biroo ittiin argachuuf akka ta'e himeera. Namni odeessa nuuf kenne kun gaafatamtoonni bilchiginnaa Oromiyaa arrabsoo sanaan gaddanii aangoo irraa nu buusuuf yaaddaanis Abiy beekaa tapha siyaasaa taphatee garee lachuu gidduutti jaallatamummaa shiraan dagaagfachuuf akka hojjete kaase. Abiy Ahimad fakkeessaadha kan jedhu namni kun akkuma amala isaatti sabaa fi saba akkasumas hojjettoota isaa gara wal wallaalchisee gadaa aangoo isaa dheereffachuuf hojjechaa jira jechuun dabala. Haa ta'u malee hangamumayyuu shira daba tapha siyaasaa fi duula waraanaa Oromiyaa keessatti geggeessus Oromiyaa keessatti nagaan osoo hin argamin erga Abiy aangoo qabatee waggaa 6 yoo lakkoofsisu qondaaltonni bilchiginnaa garuu mul'ata keenya jiraachaa jirraa jechuun uummatatti qoosaa jiraachuu yaadachiisuun jabbiin qabu arraata biyyoolessa Oromiyaaf qoodeera. Gara duheen biyya larraa argannee yoo dabar haleellaan Israa'el namoota miliyoonaan buqqisu malaa jedha muummichi ministeera Libaanos. Bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Maatiin hedduun Liibaanos irra dhufan haleellaa qilleensaa Israa'el irra baqachuu nam daandii Beeruut irra jiraachaa jiru. Haleellaan qilleensaa Israa'el itti fuftee jirtu guutuu Libaanos keessatti namoota nagaa miliyoon tokko ta'an qe'ee isaan irra dirqisiisu malaa jedhan. Muummichi ministeera biyyattii haala adda ta'een Israa'el haleellaa qilleensa guddaa bakka waraana sochootii Iraaniin deeggarame Yaman keessa raawwachuu ishee ibsite. Ministeerri muummee Libaanos Mikaatiin akka jedhanii dalagaa haleellaa qilleensa kanaan namoonni naannoo daangaa kibba dabalatee Beeruutiif kutaalee biyyattii biroo irraa akka baqatan dirqisiiseera. Aangaa'onni naannoo namoota gargaarsa barbaadan hunda gargaaruuf rakkachaa kan jiran yoo ta'u, gaaddisa hafa hospitaalonni dhiibbaa guddaa jala jiran gabaasaaleen BBC Libaanos irra ni mul'isa. Gaazexeessituun gandi 34 Saara Tuwaams jimaata darbaa isiitiif obboleeyyan isii lamaa waliin mana ishee naannoo Beeruutitti argamu keessa baatee akka turte BBC'tti konkolaataan karaa Sooriyaa Joordaan ga'uuf
lallaaf sa'aatii 10 ciqaq deemanis dubartiin tun ni dubbatti. Joordaan bakka firoonni aartiyyaa jiranitti bakka bultii argachuun kiyya carraa qabaa jedheen yaadaa jedhe. Itti aansee maal akka ta'an hin beekne yoom akka deemnus hin beekne jechuun to'aams dabalte dubbatti. Ergasii qabsaa'otis boollaa dabalatee namoonni dhibbaan lakkaa'aman kan ajjeefaman yoo ta'u 10,000 kan lakkaa'aman ammoo daangaa gam lamaaniin qe'ee isaanirra buqqa'aniiru jechuun BBC'n gaba.